takamitan baay'ee na dhagayama. Baay'ee tokko na dhagayama. Obboleetti tantee osoo akkasiin miidhanii garaan si jaalata. Garaan si danda'a. Nama obboleetti tantee gisee miidhan garaan si hin dandeenye akkamitti obboleetti tantee miidha. Akkami obboleetti tantee yeroo itti geggeeffatta. Akkami obboleetti tantee yeroo itti dabarfatta. Feelingii akkamiitiin. Biyyatti fuudhee jaartii biraa bahee deemi dura ruuzii nyaadhuti hudduu tanteetu baasi. Hudduutti hudduun qabu lubbuutti lubbuun qabu tabiraa fuudhuuf deemaa jechuudha. Deemi dura surree bar gaafa biyyaa baheerraa jechuudha. Haddallee surree bakka kana dhoosa. Qabattoon hin lallaati. Ammallee hin dhoosa. Ammallee hin dhoosa. Ammallee hin dhoosa. Surreen isaatuun duubaan harbaq jetti. Akkasittuu rabbiin fedhiitti wanna jedhe. Deemi dura hudduu sirraa dhumatte ruuzii akka nyaadhu ruuzii nyaadhuuti hafuurri sitti haa deebi'u. Ruuzii nyaadhu hafuurri sitti haa deebi'u. Jaartii biyyaa dhiisee baay'ee tabiraa fuudhuuf deema. Tabiyyaa hoo maal isiin? Nikaa irraa hiikaa dubartii hin feene immoo. Dubartii hin feene nikaa irraa hiikaa haa jiraattu. Eessa jettee keetta dubartiin si jamru dubartii. Ni dogongorti fedhii qabdi. Lafa see taati kan bittee lafa keettu. Dubartiidha fedhii qabdi ni dogongorti. Guyyaa takka nama tokko walitti dabalamti. Niiti tanteeti jedhamti. Niiti tanteeti hin jedhamtu jechuudha. Akkuma ati fedhii qabdu isiinis fedhii qabdi. Gidee sitti as deebitee quraana qabattee si kakattu girgiddaa qabattee si kakattu dhugaa sitti fakkaate. Isinillee dubartoonni jechuudha. Gizeebanni hudduu teessan barbadeesse akka dhibee wannoodhaa eedisiidhaa gaafanii lafee gadi sinseeneetiin jedhe guyyaa san si dhaqame. Haadha feete abbaan manaa kiyya birrii waggaa 5 itti ergee amma kunoo gara ijoollee xiyyaa gala jennaan boolla udaanii qottu malee hin galinnaan jedhe. Konkaan deemee akka barate girgiddaa jedhatti haa udaanu ka'ii gali haadha raa'u. Wallaahi deemee girgiddaa jedha deemee haa udaanu. Konkaan gara yoon boolla qoteetti udaanee beeku. Kan inshallaati biyyaa baanaan boolla udaanii qotisin jedhu. Wallaa qattee digali. Hadda boolla jaartii gurguratee boolla teknooloojiidhaan qotamtee udaanuudhaaf jaartii eeggata. Qattee digara biyyaa gali konkaa feestaalii kana biyyee haa nyaatu inni. Shinti beetiin hojjechiiftu malee hin galtu jedhu. Deem gara yoon erga dhalateeti shinti beetii udaanee beeka. Erga dhalate yoom shinti beetii udaanee beeka. Qaxxi gadi gali gara biyyaatitti. Wasfaatii kan. Afarii abbaa isaa nyaatu inni. Afarii abbaa keessanii nyaadha warroonni mallaqa dubartii nyaatan. Rabbiin qumraa isinitti haa godhu. Rabbiin laal. Dalagattanii isiniin sifaayin. Hojjetattanii isiniin milkaayin. Xaartanii ifaajjanii hin argatina. Kasaaraa. Nama bishaanii gannaqe nama bahaara gannaqe isinitti haa taatu. Isiniif hin milkaayin isiniif hin sifaayin. Wallaahi warri dubartii mallaqa dubartii nyaatan. Warri dhiiga dubartii dhuguun hojii keessan ta'e. Kasaari laal inuma hojjedhu inuma xaari inuma fiigillee dhaqabinillee. Rabbi si haa kasaarsu kasaari ati si jamir maal argata maal daladdanii fidaartan kasaaraa guddoo keessa akka jirtan hin beektan. Maal daladdanii fidaartan haadha manaa teessan xurii keessan ofirraa baastanii gurgurattanii. Qabeenya keessan guddaa ka rabbiin mana keessatti horadhu siin jedhe gola keessa rabbi horadhu siin jedhe baastee alarra gurgurtee maal argataa jirta. Haadha ilmoodhaa boochiftee ilmoo faadha addaan fuuteeti. Ta'us aanan harma isii keessa gadhan galu lafa keettee biraa baate. Osoo harma isii keessa aanan gadhan galu. Osoo keessa harma isii keessa aanan gadi wooyu. Osoo ilmoon eebade haadha tiyya jettu addaan fottoftee biyyaa baaftee. Eebade haadha tiyya odoo isiin jettu jechuudha. Eebade haadha tiyya osoo jettu ofirraa ilmoo tan akkana luxubattee gadi lafa keettee jechuudha. Xiyyaara yaabbattee. Rabbiin inshaalla dalagattaniis hojjetattaniis warroonni maallaqa dubartiidha. Isinitti ergitee yoo hojjettanii ittiin hojjettanii fi isii dhaabdanii isii gara biyyaa galchitan isin haa milkeessu yookaan ammoo summii isinitti haa taatu dalagattanii isiniin milkaayin hojjetattanii isiniin milkaayin fiiddanii isiniin milkaayin ittiin fuutanii isiniin horiin isinii hin dhalin haa isinirra maseentu maseenaa rabbiin isin milkeessin milki matakka rabbiin isin argan inuma dalagadhu inuma kasaare hin nyaadha jedhi harkaan gayadhu inuma kasaare. Horadhee jira godhadhee jira jedhi inuma kasaare ittiin qotadhu inuma kasaare fooqii ittiin ijaaradhu inuma kasaare rabbi si haa kasaarsu
Kisaaran baran Abiyyi Ahmad akkana keessa kaa'eetiin diigaa jirutu tabiraa isinitti fakkaate. Kisaaran baran Abiyyi Ahmad uummata irraan gahaa jiru kun kaartaa pilaanii dhamee kan akkana diigaa jiru kun dhiggaatu dhibbi keessaa parsantii 99 qabeenya dubartoota biyya Arabaati. Qabeenya dubartii biyya Arabaati. Kan akkana diigamaa jiru kun kaartaa pilaanii jala dhaabatee dhadhaa godhaa jiru kun hundi. Waan biraatiin isin keessa kaatee seetan hin mujiisaan tun. Isin ofirratti hin beekne malee. Kaartaa pilaanii nama isin keessa ga'e kun kabiraa seetanii. Rabbiin kaartaa pilaanii ofii ammallee isinitti haa baasu. Yaa ummata haraamaa. Yaa ummata cubbuun beekne jechuudha. Yaa ummata maali osoo obboleetti xiyyataa ta'e hoo jedhee hin laalle jechuudha. Yaa ummata cubbuudha. Dhiira Oromoo jechuun ummata cubbuu jechuudha. Dhiira cubbuudha Rabbiin cubbuu isinirraa haa baasu. Hin milkaa'inaa. Hojjetatanii milkaa'inaa nyaatanii garaa isin hin bu'in. Ittiin uffatanii isinirraa mul'atin. Argitanii kolkoloonni beerateennaa ammoo hudduu keessatti ol suuqadhaa mallaqa keessan jennaan qaraa diddanii akka barbaaddan godhaa jiraadha. Namni shan yoo dhagaye jechaaf haasayaa jira malee sa'aatii ammaa kana dullatti tana hin laalini jalaa bahee isin jennaan deeka jedhaatiin luka isaa lamaan jidduu teettee shiishaa harkisaa jirte sa'aatii ammaa kana. Luka isaa lamaan jidduu teettee shiishaa harkisaa isiin araadaa haati faatee gowwaan teessoo irra teettee haasofte. Anchi bazzii mahaal araadaan esh hin eegin faaraa yaanchi faaraa hin eenoo akkas akka kaalkuleetiin ija kan kenna laalaarutti faaraan ana sa'aatii ammaa kanatti. Gowwaan ana shaarmuxaan ana tasafuu hin qabne ana tan maatii hin qabne ana tan kutaarra dhalatte hin qabne ana tan amantii hin qabne ana siigalaa miti sa'aatii ammaa kana ginanchi araadaan esh haga luka lamaan isaa gidduu teettee shishaa harkisaa jirtutti haga luka lamaan isaa gidduu teettee sigaaraa harkisaa jirtutti kaaffee keessa teettanii buddeena wal gushaa jirtan kanatti hanchi araadaan esh araadaadha boruun argita garuuyyuu boruun argita dhiirri shan bultii isiniif hin taatu horoollee isinii waliin hin jiraattu. Tokkoffaa dhiira hoteelarraan si deemu kan shiishaa si harkisiisu kan sigaaraa si aarsisiisu kan ganama galgala hoteelarraan si deemee si nyaachisu. Tokko jedha. Dhiira gisee si waliin rafu feestaalii abbaa giddii ka'asiin dura roobni xarageessan isa san godhateetiin isinii wajjin rafu. Dhiira akka itin dhalleef kiniini si nyaachisu. Akka itin dhalleef kiniini si nyaachisu. Isatti heerumtee waggaa 4 waliin jirta waggaa 5 waliin jirta amma kolfaa dhageeffadha waggaa 5 waliin jirta ilmoota qarraan qabdu dhiira itti heerumtee kiniini si nyaachisu akka maayisaniin kan kee jireenyaan ala bahu kiniini si nyaachisu meeqa 3 miti 3 ka arfaffaadha dhiira mallaqaan horattan mallaqaan akka nama riimootii televiziyoonii xaabiyaa jijjiiruutti dhiiraan mallaqaan akkana gootan gaafa mallaqni sun dhabee inni si bira hin jiru. Dhiira mallaqaan bitattan. Dhiira mallaqaan bitattan. Sadaffaan jechuun sadaffaan dhiira haadha kan keetiif abbaa kan keetiif bakka hin qabne. Dhiira haadha keetiif abbaa kan keetiif bakka hin qabne. Dhiira gaafa si fuudhu oonlaayinii marra si fuudhu. Akka Amaazoniitiif shi'eenni uffata irraa bitanii. Dhiirri kun arfan dhiirri kun shanan wallaahi billaahi jireenyi inni isin waliin jiraatu jireenyuma ingilasi. Jireenyuma faayidaan qabne si waliin jira. Gaafa kiniini si nyaachise maayikrooween kan kee jijjitee dhumata. Gadaamessaan kan kee jijjitee dhumata. Ilmoo qabachuu hin dandeessu. Haadha ilmoo ta'uu hin dandeessu. Gadaamessaan kan kee ni du'a. Adatuma kiniini ganyaatee sanyii isaa fincaan isaa sansi keessatti ajjeesuun gadaamessaa kan kee ajjeesa. Garaa kan kee kukkutee dabarsa gingilchaasi godhee akkana kukkutee si dabarsa. Gaafa kana ilmoo qabachuu hin dandeessu. Kolkolee taatee haftaa jechuudha. Kolkolee taatee tama buddeena bichaa dhayaa itti kennituu fi mana bichaa xaradduu fi luka bichaa saqqaltu taataa jechuudha. Yanchi macarrashaa eheno. Gaafa ammoo haadha manaa isaa ta'a halaalaa argitee yookaan ammoo fireendii isaatu taatee feestaal amma jedhe san fayyadamee isinin fayyadame ati durriyyee shaarmuxaa bunnaa beetii keessa bultuun garaagarummaan qabdu jechuudha. Durriyyee akkasitti itti fayyadaman. Seeftii ofii eeggatanii jechuudha. Durriyyee akkasittiin faayidata kan qabdu. Ka shanaffaa moo ka jaffaadha. Gaafa fageenya irra taa'ee oonlaayinii irraa oonlaayinitti gara nanaasaa qadhu garas naasaa qadhu yoo kana nan taane nan jaalattu yoo akkas naan taane kabajaa naan qabdu mee akkana naa godhu mee akkas naa ta'i yoo kana nan taane jaalala dhugaa naan qabdu wallaahi ati nan jaalattu wallaahi ati kana naan gootu gaafa siin jedhe habiibti tokkoffaa wannummaan inni gaafa duraatu dhufee heloo siin jedheef saniifi ka lammaffaa ammoo jaalalli boolla walii ilaalanii dhuftu wayitu hin jirtu. Jaalalli hudduu rabbiin asii gaditti uume tan ol gara galchanii wallaalanii dhuftu wayitu hin jirtu.
macarrashaa irratti ati maal taata nama dildila jalaa fuudhan taata jechuudha. Waan silaa sardamee sibira dhufuuf san waan silaa abbaan manaatii fi haati manaa wal irraa barbaaddu san onlaayinii irra sirraa geeffataa jira. Onlaayinii irra sirraa fixataa jira. Maal godhuu sibira dhufa? Maal godhuu si fuudha? Tabiraa barbaadataa jechuudha ni salachaa bara. Namoota tokko jechuudha gaafa jalqaba wal fuudhan yoo argitan haga guyyaa ji'a takkaa walumatti fiigan. Kama rafaa itti dawwallaan rafaa jirra qofa siin jedhan. Itti dawwalta rafaa jirra qofa siin jedhan. Itti dawwalla rafaa jirra qofa siin jedhan. Ji'a takka booda ammoo horee halkaniif guyyaa walirratti ta'an. Halkaniif guyyaa walirratti ta'an. Dhumate kaa fedhiin dhumatee bar. Ni qannasa wanni hundi. Wanni hin qannafne hin jiru bar. Wanni hin salachaafne hin jiru bar. Ni qannasa wanni hundi. Isinii galee? Ni qannasa. Gaafa silaaleetuma sukkumatee barate wantichi luqqa'ee wantichi luqqa'ee hiifate innillee gogaa ittanuu hiifate gaaf kan deeme hudduu harreeseenis hin jedha. Kalaas jallaqe habibti. Jallaqe. Hin jiru jechuudha. Namni akkasii wal fuudhee hin jiru hin arginallee. Jaalalaaf kabajaa walii dhaboo ta'e malee. Kaatis kabajaa isaa dhabu innis kabajaa sii dhabu. Kabajaa walirraa miicuu. Kabajaa walirraa miicuu. Lubbuuti yaa Rabbi bakka akkanatti haa buusu jedha harkaan qabatee bargalgalli gennaan isaan kudha lama gennaan takkatu gachiisa Rabbiin akka waan siree sanirra wayii akka waan ibiddi wayii jiru barbaree wayii itti naqanii sireen irra ciisisanirra. Wallaahi Rabbi bakka akkanatti haa buusu. Wallahi Rabbi ya kadhe atas yala dumbetu barri. Lubu garanatti nyabatin ka. Didduun diya inshallah. Wallahi barri. Jaalalli kaqara gizeer lafa deemu siin ibsine. Kaqara gizeer re'ee keessa jiru siin ibsine. Re'ee tiisu siin ibsine. Kaqara gizee gaala faana deemu san siin ibsine. Kan gizee taa'ee ruuzii nyaatu siin ibsine. Kan gizee makiinaa oofu siin ibsine. Kan gizee kaaffee keessa hoteela keessa jiru siin ibsine sirriirra cinnaan eessaa dhufe jettee maaf iyyaa. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Eessaa kota hotee fidenni. Habibti bar jaarsa kan keetu bar guyyaa waliin ooltanii daa'imman waliin gurgurmaa gootanii maal jettanii galgala gizee sirriirra qullaa bafatanii wali ciisanii siin jedhanii waliin quufanii walumatti siqanii jechuudha. Walumatti siqan eega wal bira gachiisan jechuudha. Walumatti siqan. Eega gachiise waa lama gachiifna homa lamatu jira bar. Yaa rafuudha yaa jaartii wajjin rafuudha. Lamaanuma kanaa bar. Gizee inni gachiisee miira keessa galee miskintichi kiyya akka waan tarabbiituun itti dhufteetti ijji gurraatti nokattee ijji adiin bichaan sirf jettu jaalala sitti fakkaate. I'm really so sorry my sister. Fedhii fi jaalala addaan baasaa Oromoo bannaataa jechuudha. Isinis warri dhiiraa bannaataa jechuudha. Gizee akkasii kakattan sa'aatii sanitti dhugaadha. Ati ibiddallee yoo harkaan qabde ibidda harkaa qabdutu akkasii godha. Sirra laallamu Muhammadoo koo. Ibiddallee harkaan qabuu dandeessan sa'aatii sanitti. Quraana qabii kakadhullee hojjette harkuma isa qabde saniinillee deemtee quraana qabdee ni kakatta. This is normal. Ibidda harkaa qabdutu akkasii godha. Bar namni rakkate haafa qoree qabata jetti Oromoo. Namni rakkate haafa qoree qabata jetti Oromoon. This is normal. Garuu hoo fedhii fi jaalala addaan baafadha sa'aatii sanitti. Sa'a sanitti fedhii fi jaalala. Bishaanii fi ruuzii addaan baasaa. Ruuzii bishaan. Amma rakkoo dhiira kennaaf rakkoon beela teennaallee maal wallaallee fedhii fi jaalala wallaalle. Fedhii waan biraa jaalalli waan biraa. Kana wallaallee malee bar waliin jibbinu bar wal jaalannaan hunduu. Qallaalii kana waliin jaalanne. Garuu maal wallaalle kamtu fedhii kamtu jaalala wallaalle. Taciisanii akkasii warwaatan sun jaban harkaan qabataniitiin fedhiidha. Sun fedhiidha. Sun fedhii. Sigalee kan teetteetiin kaasara harkaan qabattee warwaattu sun fedhii jedhama. Kuma fedhii daqiiqaa 5 jechuudha. Kun ammoo kan jechuudha. Jaartii tiyya bara dhufu sangaa binna. Bara dhufu harree binna. Inshallah yoo Rabbi jedheetiin jedhe ji'a 5 booda. Lafa akkana qonnee akkana goonee akkana goona. Inshallah yoo Rabbi jedheetiin jedhe yoo takka na eegi ji'a takka booda si bira jira afaan Rabbiitiin.
waan akkana kana goona waan akkasii goona kan jedhan kun maal inni kun ammoo laayifii jedhama laayifii jireenyaa liivii miti barqaana namarra jiru kun liiviidha laayifii jireenyaa jedhama laayifii jireenyaa karoora bultii waliin baasu sijjammir jechuudha ka qinqinii irraa gaafachuu dhufe gisee waa'ee karooraatu sitti mari'atu hin qabu bar nama bar guyyaa tokkicha waa'ee jiruuf jireenya waa'ee bultiidha waa'ee isii fuudhu waa'ee nikaadha guyyaa tokko itti naasahin osuma jabana ofii kana qabatee warwaatu waggaa 3-4 waliin jiratanii addaan bayantu jira isiin anuma jaalata jetti inni ammoo galgalli geennaan badii booya guyyaa ammoo biiziidha biraazarii dawwan siisterii maazarii maqaa jaalallee ofii harmeeti jedhee qabatee isin sobabar wallahi takka wayyaa madheen gadda silkiin isaa yeroo hundaa numa haasaya jette yeroo hundaa silkiin isaa numa haasaya jette gisee iskiriinshuutii kaasee natti ergu siister jedha jette biraazar maazar iskiriinshuutii kaasee na erga jette lubbuu eessaa saarta maazarii lubbuu eessaa saarta siisterii lubbuu isaa saarta biraazarii kiyya ka Awustiraaliyaa jiru biraazarii kiyya ka Ugaandaa jiru biraazarii kiyya ka UK jiru siisterii biyyaa ka jedhee akkasi qabatee jette siif galee biraazariif siisteriin inshaallah guyyaarraa guyyaatti sa'aatii 5 sa'a 6 itti asan eessa jirti jettee haasoftan eessa jirti mee namni dhugatti biraazarii dhugatti sa'aatii 5 sa'a 6 guyyaarraa itti haasa'u hin jiru akkamiin gowwoomtan kanafa kanafa akkamiin gowwoomtan porofaayilii nakaa dhufa jettii yaada yuusittiin tiyatu porofaayilii fidee kaayata